ol seenaa gattaa xiqqoo asin sagantaa galgala kanawaan dhageenya Oromiyaa keessarraa xiqqoo dubbannee nu biraa zaanzaa ciisanii waan hin dhageen xiqqoo isin wajjin sheer godhee wajjin haasoynee deemee rafaa namni hedduun hin jiru ayina'u garuu xiqqoo jaasoyn xiqqoo jimareen warrummaan Noorz Ameerikaadhaa jiraannaan ni gaha. Saya sama internetiin biyyan seenuuti biyyan dhaquu warri biyyaan nun dhaga'u maal bu'aa qabu numaa wal dhageeffata warruma Noorz Ameerikaa jiru wal dhageeffata ol seenaadha waan ajaa'ibaatiin dhaga'e waan ajaa'ibaa yeroo duraatiif bulchaan biyya takkaa harka isaatiin maraachee aangoo ifarka balleesse Abiy Ahmed asirraayin maraatuu sarraayin waan takka dubbachuu barbaade maraatuu obboleessa keenya Abiy Ahmed kanaan xiqqoo waan takka dubbachuu barbaade biyya keessaa amma maaltu eegale beektanii biyya keessaa maaltu eegale beektanii waan haaree waan ajaa'ibaa miidiyaalee Oromoodhaa intarneetii irraa buusuu dadhaban maali saatalaayit irraa buusuu dadhaban biyya keessaanii cufanii saatalaayit gubba jiraa namni numa dhageeffataa OMN'dha hogguuni eeganiiti mootummaan hojii godhattee hogguuni OMN news eegale maal godhan waan dandarkaaban ifaa irratti qad godhan ifuma irra dhaanfan biyya keessa intarneetiin hin jiru namni irra deebi'ee ilaaluu hin danda'u Abiy waan godhu wallaaleetti gad deebi'ee ifaa gubban nama ramadee ifaa gubbaadhaa nama eegaadhaa jiran hogguuni waan ajaa'ibaa ta'e waan ajaa'ibaa waan ijoolleedha waan ijoollee daa'ima Abiy Ahmed maraataadha hogguu jennu maraataadha qalbiin fayyaan qabdu gurbaa kana warreen ogummaa qabdan fuula keessa laalaa himuu dandeessanii hogguu jennu akkanumatti miti arra magaalota hedduu Oromiyaadhaa keessatti magaalaa hunda keessa waraanaa jira waraanni guutee ramadee taa'u jira waraanni ummanni mana galee mana tattaa'u jira magaalaa keessa deemaniiti dukkaana namaa cabsanii banan hogguu banan abbaan dukkaanni isaa cabe dhaqeetuma hulaa tolfatee ammaas cufeetuma gala deema kan dhufanii kan dhaqanii manaa fuudhanii dirqiidhaan koottuu banii jedhanii dhaqee gaa dirqamaatii banee hogguu isaan biraachi kutan inni cufeetii duubarraa kute gala mee dhageessu waan ajaa'ibaa mee haala kanaan namni kamitti biyya bulchuudhaaf ta'a akkaataa amma deemu kanaan Abiy Ahmed mee akkam godheetuma akkamumatti biyya bulchuudhaa ta'a silaa baramma warra dukkaana qabu dukkaana bansiiseeyisi warra bitachuu barbaaduun dirqiidhaan ka'arraa bitaa witaati hin taatu bar mootummaan ummataa walloltee jiraachuu hin dandeessu Abiy Ahmed maraataadhaa aangoo qabatee amal lamatti maraatee waan akkanaa dalaguu eegale itti himtuu singaltuuf anis waafin gaddaa jiraa'u seenaa aangawoota Afrikaadhaa keessatti Abiy Ahmed nama yeroo duraatiif maraatee harka ifiitiin ifrarraa suudhaa taa'u beetongisa keetti Prime Minister Abiy Ahmed ዛሬ በመስሪያ ቤት ውስጥ ተሰቅሎ ተገኘ ዮ አከስ ጀቹ ባተን ነምኒ ገቡኤ ሁጉን ኒውሲን ኤገል ኦዱን ኦኤምን ራውጎ ኤገልተ ኢፋ ኡመተረት ኢፋ ረዳምሳ በከገሪ ዲሸጉሩ ኤገለን ወሁመ ኸሌት ቲፒኤልኤፍ ጎዳዳ ቱርት ወሁመ ኸሌት ቲፒኤልኤፍ ደለጋዳ ቱርተ አቢይ waan achi barate irra deebi'ee arraan tanaas godhaa jira xiqqoo namni ayilii qabu namni sammuu fayyaa qabdu silaa bar xiqqoo raamayseeti boo kana jarri kadee godhaa ture amma 27 godhanii mee waan biraa karaa biraatiin tooftaa biraatiin godhaafaa jeebba silaa yaadaa miti Abiy sammuu akkasiin qabu maraataadha sammuun fayyaan qabdu mee hagayoom waraana hulaa nama hundarra dhaabee dhugumaan hular dhaabee ummata kana bulchuu danda'a Oromiyaa keessa boonattiin dawwaliin gurbaa Awurooppaa dawwaltu do not call hagayoomi
waraana hulaa gubbaa dhaabee nama manatti eegee khaanis dirqiin bitaa haa walirraa bitadhaa ati dukkaana bani meeshaa maarreedhaa kenni mootummaan biyya takka akkana keessa galaan diktaatorummaan fedhee waan takka diktaatara hangan takka salphate takka arkeen beekon dargiin akkanaa miti dargiin bara irra nagaa dargiin humnaan deema garuu hanga abii takka gabbu'ee xiqqaatee ifin xiqqeessin bara amma abii bar masaaqate waan koflaa waan joolleen daa'imni hunditti kofaltu manguddoon itti kofaltu namni itti hanjamu mootummoonni addunyaadhaa itti hanjaman amata lama keessatti aangoo qabatee waan kana hundaa'u if mudachuudha Abiy Ahmed ummata miliyoona 50 tokko tokkotti waraana hulaa gubbaa kaahee hangam takka bulchuudhaaf ta'a dhiiroo maal yaada gurbaan kun maraataadha boosa Muusaa fayya qabdi nama hundaa himuu danda'a Abiy fayya qaba yeroo duraatiif maraataadhaatu ummata keenya bitaadhaa jira maraataa waan ganama kana jee zaalaa kanaa yaadan waan zaalaa kanaa godhe zaahiraataa yaadanneetu maraataadhaatu ummata keenya miliyoona 50 bitaadhaa jira jechuudha ittibaa adeemsa Abiy Ahmed kana hogguun keessa gallaalle ani karuma tokkolleenu karumatti Abiy waan kana keessaa bahuudhaaf taa'uuniin barbaadee dhabe there is no safe haven for Abiy Ahmed addunyaa tana gubbaa bakki Abiy itti baqatee nagaan jiraatu ummata keessa jiraachuu hin danda'u baqatee nagaan jiraachuu hin danda'u yoo Eertiraa takkitti dhaqe amma ganama guun irra baahee niwsiin dhageeffadha niwsii dafeetiin niwsii ilaala niwsii maal Abiy Eertiratti baqatee yookaanis Abiy edee firarraasee fajjeese Abiy karaa Eertiraa baqatee deemee jira akkuma gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam sa'aalaa kanaa osoo tetteenyee oduu dhageeffannuu Mangistuu Hayilamaariyaam hagaruun laqoo wada Zimbaabuwee barru algaa hojan Mangistuu በቶርባን ኩቴ አንድ ሰውና አንድ ጠመንጃ አስቀር እንዋጋለን ጁቱ ቦሩማ መንግስቱ ኃይለማርያም ሀገሩን ለቆ ወደ ዚምባብዌ በሯል ጀን አን አቢይ አህመድ ኢሳያስ ጋ ገብቷል ወደ አስመራ ገብቷል ዮሐንስ ኢፍረራሴ ዝናሽ ሙዲ ፊቴ ሁጩ ጉራቲ ኡፈቴ ቆመ ፍዳዋላች ሂሳቦቹ ተነሙለት ይታየኛል ከና አርጋዳ ጅር አረ ጎተን ኦሮሞዳ ወሬን መንዳ ጅረን ቀልቢ ተካረፈን ቀልቢ ተካም ቦነኒ ረፈን ኡመት ፈረ የከንደለይነ ወንጀለን ደለይነ ሴና ጡራዋን ቀበን ቀልቢ ተካረፈን ማሉማ ኢፊቲፍ ደበን ማሉማ ኢፊቲፍ ቀብሳውኒ ሂደበን ቦነኒ ረፈን ገሩ አቢይ አህመድ ኤጋ ኦሮሞዳ ወልቲ ቡኤ ኢራ ኤገሬ ተካ ጉያ ተኮረፈን ቤኹ you can tell just by looking at his face takka guya tokko imana rafen beeku meeduba marata male namni fayya qabu akkana ifni goda namni qalbiin fayya qabdu akkana ifni goda namni qalbiin fayya qabdu Abiy Ahmed Tigray biyya khobadat birade ma kan fudda Tigray arra interneti mata fi qabdi passport tu afaf سيران يوين برت قلماو قوات واف تقرأ بيجبرات إقتصادي متافق قبدي إنترنت نقطات إنترنت إثيوبيا خيسات شوفات أبي شوفه تقرأ يقولوا شوفون دندو تقرأ ورانا متافق قبدي هم نجيبتوا لقبدي تقرأ مقاسين كاس أبي أحمد ديهم أقرتي خيسان بيجوسنا ديهم أورومودا خيسة ديمه بكيني تأود دندوس أورومودا bakkinni arrabsoon dawus oromoodha bakkinni xiqqeessuus oromoodha warra kaan hafuuratti hin baasu maraataan mana fiitii gabbeeti dura warratti dhagaa haraachuu dhageessanii maraataan bar dura haa dhaabbat dhagaaruu eegala gabbeetuma diinni kiyya kana jee haa dhaabbat dhagaaruu eegala Abiy Ahmed wanni inni godhaadhaa jiru mee ilaala naannoon Amaaraa amma nagaan taa'u jirti naannoon Ogaaden nagaan taa'u jirti Affaar nagaan taa'u jira مقالين بيخباتي أبي أورومو رتق الدبئتي إني أسمعك إيه خيسات أقادر بسنوت أختي تاي سنوت أختي أدب سمي تايتي أورومو تلقاه رايتو فيانك أبو مرات هذا خيستو أورومو دين قدوما خلي درا
qabsooytee isa aangorratti baaftetti arra dhagaa haraa jira. Mee namni qalbii godhaa yoo fayyaa qabaate yoo maraataa ta'uu baate namni silaa bar xiqqollee zigaal namni fayyaa qabu xiqqollee tasgabbaa yaadee maaliin godhaa jira basidhaaf gaafata. But gurbaan kun sammuunsaa fayyaa hin qabdu. Maraataadhaatu nuun deemaa jira. Jarjarreen maraataa ifirra keenya. Jarjarreen maraataa ifirra baafte. Maraataan maasfirraa kaasuun laaftuudha. Maraataa yoo maddiidhaa xaasa ka waliin dhoytees Abiy baarageeti ganda achi keessa fiiga. Kun beekamaadha. Yoo xaasaan akka wal dhawee yoo Abiy baarageeti qeeroon na dhufee woboon na dhufee u'uu jee fiiga. Uumalleedhaan warreen isa beekan warreen isa dhiyaatan odeessan Abiy nama doofaadha. Nama doofaa nama gowwaa. Nama hizaabarra du'a sodaatu. Nama hizaabarra darreedha. Nama qawween dimishaa biraa dhawan inni baaragee utaalu. Nama kanaati. Waraana keessatti warreen barkaa qaba warkanaa kana. Jeelee nama gootummaan qabne jechuudha. Gowwaan yeroo hedduu nama miidha. Laala namni bar jeeyinni namni aaqilli namni goonni bar waa eeggachaadhaa deema. Abiy gowwaadhaa takka kufnaaniif sirraan ka'u. Oromoo waan kufteef itti fakkaate. Waan gaccabteef itti fakkaate. Iddoo duraa san gartee tahee Oromoodhaa ilma baagdaa inni harka dhooyinaanii fi waan Oromoon amantee gartee gaccabteef abbichuu ilma baagadaa Oromoodhaa yeroo duraatiif achi nuu dhaqee waan santu dhugaatti fakkaate Oromoon amantee inni ammallee 2020 kan Julaay keessa jirru Abiy ammallee 2018 gaafa dhuusan gartee achuma jiran mallee chiraanii sammuusaa jirti. Hangam takka jibbamee ifin argu. Hangam takka uummanni tufee ifin argu. Maaliif sammuunsaa disabled. He is mentally ill. Fayyaan qabu. Rakkoo sammuudhaa qabu. Maraataadha. Fageessee yaaduu hin danda'u. Waa if dura laalee arkuu hin danda'u. Yoo quba lama agarsiiftee hummee qetteen tokko ja'a Abiy. Shakki takka illee hin qabu. Yoo hummee qetteen tokko ja'a. Nama sammuu qabuu miti. Nama hoggana ifii maaneej godhuu hin dandeenye. Namni waa beeku waan takka belleesseeti irraa barata. Lama dallee ta'ee harkaa taatee belleessu sadeeffarti irraa barata. Abiy nama eega aangoo qabaterraa eegalee numa hijibu. Guyyaa aangoo qabaterraa eegalee numa hijibu. Mee ilaala waan takka inni dura abaduu dide. Gaafa Harargee dhaqee manguddoon afran qalloo wali qabdee nuti jooriitu gartee kursii jalatti qabaanuun jee malee sii hin beeynu wajjiin koottaa wal araasaa nu laalaadhaa joora ajjeesuun kee gara nu belleessee akkamitti waan akkasii goota gaafa jedhin lakki rabbii ummata Harargeetiin isii kakadheen jira ana akkas jechuu guyyaa miti yaa ummata Harargee koo ani nu biratti biyya keenyatti iskoortaa jechuun gommaa jechuudha. Melala nama guddaa biyyaan deemu haqotee bulaa dura taa'ee itti hijibee amma Abiy san qoon qabu. Abiy gaafa san maaliif akkas jettee yoo jetteen ani hin beekuu jedha yoomin jedheera dhugaanaa jedhe yaa sabaa jedheen jira kanaas anumaa dubbatee jedha waa takka hin beeku. Maraataadha silaa piraayim ministeeriin biyyaa qotee bulaa wali qabee gaafii jajjabduu san gaafate dura taa'ee kijiba gurguddaa kan hin kijibu irraa ifeega an hoggana biyyaati itti gaafatamummaadhaan qaba. Nama itti gaafatamummaa fudhachuu danda'utu biyyaan deemuu danda'a. Abiy waan garama kana jeef itti gaafatamummaa fudhachuu hin danda'u. Because he is mentally ill. Warreen Abiy hoggana keenya jettanii jala deemtanii abbichuu jettan abbichuu qalbiin fayyaan qabdu maraataadha. Akkaataa itti wal aanamu mala dhawaadhaaf. Yoo dhugumaan jaalattan, yoo dhugumaan Abiy deeggartan, Abiy sammuunsaa fayyaan qabdu, he is ill. Yoo mana wal aansaa dhaqee if laale doktoroonni yoo qoratan Abiy maraataadha. Doktoroonni nama maraataa hogguuni dura qorachuu eegalan. Haasawaan qoratan. Yaadattaa waan kalee jettee arra maal nyaatte ganama kanaa kalee eenyu wajjii wal qunnamtee qormaanni asirraa eegal. Abiy nama kalee qunnamee miti waan reefu nyaate qoon qabu. Kanaafuu
maraataadhaatu biyyaan deemaa jira warreen isin eeggartan yoo dhugumaan jaalattan wal dhaannadha maraataa ammaasii maraataadhaan if marsi barsilaa nama fayyaa qabuun if marsee bar hedduu gaariidha wanni hamtuun ammaasii the worst thing maraataadhaan if marsi leencoo baatii tokko maraataa harkaa wal dhooytee sammuu wal tuyxee asirraa jiruun harkaa facaatee biyya gal Aljazeeraa gubbaa taa'ee interneetiin takkaa ummata keenya irraa murameen beeku interneetiin guutuudhaan jira jedha haya gaazexanyuma OBN'tu biyya galee gaafatu leencoo maaliif akkas jettee hogganoonni biyyaatu internet muramee jira jedha ati maaliif akkas jettee lakkii ambar addunyatti haasa'u jira Oromotti haasawaadhaan jiru eenyu bakka bu'ee bakka san dhaqe Oromoodha bakka bu'e Oromoo bakka bu'eeti mootummaa san keessa jira Itoophiyaa bakka bu'ee bakka san dhaqe ummanni Oromoodhaa ummata Itoophiyaadhaati yoo addunyaadhaaf dubbachuu jiraate addunyaadhaaf kan dubbachuu jiru waa'ee Oromoodhaati so maraataadhaan if marsee deemu warra akka leencoo baatii warra akka tanahaadhaa warra akka maarreedhaa hunda beelala maraataan nama akka wal fakkaattii wal barbaaddii jette Oromoon wal fakkaattiin wal barbaaddi Abiy nama fayyaa qabu nama sammuun fayyaa qabdu tokko ofitti hin dhiyeessin namni fayyaa qabu yaaduudha dandahaa waa godhu dandahaa if dura fageessee yaadeeti wanni kun hamtuudha gaariidha badduudha toltuudha arkaa namni fayyaa qabu badii hunda keessa waliin hin galu jalaa dhaabbata lakki Abiy antana keessa si wajjin hin jiru ummata Oromoodhaan nama miliyoona 50 diina godhachuun irraan tana dogoggora guddaadha ansi jalaa hin dhaabaa jedhan namni fayyaa qabu garuu maraataan warra akka leencoo baatii warra akka tanahaadhaa kun eega iyyuudha waa takka illee hin beekan garaa ifii kana sammuudhaan yaaduu dhiisaniiti garaa kanaan yaadan gadaa keenya keessatti agarreewno Oromoo keessaa warra sammuu dhiisee garaadhaan yaadu gaafa garaan guute waan garaan nama hundaa guutameef ta'an gaafa harkatan waan Oromoo hundirkatti leencoo baatiidhaa gaafiin Oromoodhaa deebitee jirti jedha gaafiin Oromoodhaa deebitee jirti mee ilaala warra akkanaa kanaatu qabsoo Oromoodhaa tana laamsheessaadhaa ture jechuudha for years gaafiin Oromoodhaa deebitee jirti warri gaafiin hin deebi'u jette gaafii warreen si aangoo barbaaduuti Jawaarfaadhaaf deeme Jawaarfaan aangoo barbaadaa falma jiran malee gaafiin uummata Oromoodhaa deebitee jirti leencoo baatiidhaa mee gaafiin Oromoodhaa tamtu deebi'ee jetteen maraataadha garaadhaan yaada sammuun hin yaadu garaan yaada mee gaafiin Oromoodhaa tamtu deebi'ee leencoo keenya jetteen deebisaan qabu maaliif garaa dubbate malee sammuun hin dubbanne warreen akkanaa kanaatu Abiy marsee Abiy intaa maraataa kaan ka amaraatiis eenyu Daaneel Kibrat nama baarageetuma lafaa ka'ee islaamni nu weeydare dhalaa akkatti ijaabbattee deemtan gartanii bar kun Itoophiyaa keessa jiraachuu qabu jedha mee ilaala gorsaa Abiy Ahmediitu namni arra Ameerikaa keessa bakkaan an jiraadhutti dhalaan akka feette hagooggattee iskuula deemtee galti ijoolleenti bakka fedhan dhaqanii deebi'an Ameerikaa keessatti biyya Islaamaati mirgi amantiidhaa hundi ni eegama you have the right to worship anything any religion or not to worship feetu waan feete gabbarta feetu Islaame Kiristaane Pheenxe waaqeffatee yookaan inuma amantumaa tanaa hin barbaadu jettees you have a right gorsaan Abiy Ahmed Daaneel Kibrat hugguu nama dhalaa Islaama tamarattee deemtu arke attaawi mindee taxamximoo meeduut hagaru koo axaffu Prime Ministeri nama akkanaa kana gorsaa godhatee if jalaan deemu maraataadha moo fayyaadha qaba keessattuu namni amantii Islaamaa hordofu akkamitti Abiy deeggara mee eessarra dhaabbatee deeggara Chigire mee eessarra dhaabbatee mee ulaagaa tam guutee deeggara an kana ajaa'iba mee eessarra dhaabbatteeti jara kana deeggarta
إسلام بكتوركي إسلام تكيسة أروه جنني إسلام بيهيت بركنسي لا بيتني من أرثوذكسي لا تو إسنو جناجر إسلام توبيا دا نمنك على تشسون أرثوذكسي رشكي تكمل على تشجواسو عندي موجة إسلاموج الناس والله يرمس الإسلام تو بني إسلامت نما جيب أورومو لفر راجب قال شو مكان سين واني موجة تكتايوتشي واني نزاري واني ملاجو إسلاموج باري خجلان إني سنما أورومو لفر راجب I'm sorry to say that قالوا I don't like it أنما أورومو جيبون فر أنما معلوم ما خيان كبني هنكبجو هنفر ربين خبجانا قولين نو من نما قولين I deserve respect أمانتيتي يكا خبجمتون برباد معلوم ما كي أكا خبجمون برباد متى أول كبتين جراتشو برباد مالي متى كبتين جراتشو برباد قال لي جارسي سون مفتي مال جرين قال لي سون كنسي أرثوذكسي راتين غراغرو ما تكلين كابو جيبا أورومو رتي وليف قلن جيبا أورومو رتي وليف قلن أورومو باللي سورتي وليف قلن أورومو سلب سورتي وليف قلن يجون نمسني أبي أحمد فودي اسم دورة خاهي أره إسلام إثيوبيا دا هو أصل شيكوتي هو ما شاء الله أكتاس توب ده هاسو بريجته شيكوتين دمك عن دبت تقول دبت دمك إنان واتو راسي قال كان مد إيبت أني موجي ديوتر إساك دانسي أتارو مسجد أنوار كي إساك دانسي إسكتا أكبو أركيتين يا أبو واج أبنيجي قال لي تقول دانسون لفاخي مسجد أنوار بك علماء ميك أنتم اتصالاتو اتبادا قو تخيسد أبتيتي what is that ورين أكنا خنا خيسان شام نيجو ورين أكنا خنا تنوج أبس سيلا أبي بك هندتو نمني إني أورومو أب أساينغود ورين أكنا خن يوني أما تبوي دي فانا ودا أنا فرد خن تيجا تما أنا فرد يونا أما تبوي يو أما تبوي إيش فكرت دي فما خنا تيجا تما أنا فرد أنا أجي أوانين أسقوب الجوندا وتيجا تما نقاو اتنامنو ننفدو ننجبا إسلام أساس هنا من غرباسن إسلام أس جينا من قالشن إسلام أس جينا من أنغويان جبا أورمور أركران جب جارس بالغيت جارس مزيج هت مولودة دبيت إسكتاو تار أبي أحمد قال لي إني بكنوش كله مراتا رفيان كابو ورّي إني بكنوبوس هندنو مراتا سنو مراتا اللي مراتا أورومو جيب كان خربياتي واتكادو شوربات كيرو أورومو دا كيرو جوجن دال أورومو دا يتشور دال أورومو دا تألا في بياس جرتو بك هند جرتو خلي ولد أمني ولي لفاق أمنو قمنا بيلما ولي في سن كيرون بياتيس ورّي على خنا جروس بيلما ولي في سن قمنا بيلما ولي في سن أكل لمت أك أورموت أك والجلان هفله أك وريجا هند وجين تنتمنو بيلما ولي في سن قمنا كيستو كيرون بيا الرّ هوجنتوني خينيا هيداماني ونما نوهافة تكلين هنجرتو قال سموك أبدا حالا خنا خنجي جيرو دندين يونو تجابان قف أرى وري مكا آباء أودا تنجل خيسا نمني ألت في داود إبسادا نموت لبين كان مكان دو حاجناتو في ورين مكا كافاوتين قبسون نجو جوهر الرائع قلي هندي من هداد أجر حيوني أورمو دا هندي دمجر وان كان خنجي جيرو دندينيو يوني أكا خلي بيلما وليف سيني خاين سنتي قرا هندان قبسو هدوي توراف إفقوب ايسيني قف يو كستين قبوين يو والجلا بوبواد آدم كيستو بيتوني خين هايوني خين
yoo wal jalaa bubu'aadhaa deeme itti gaafatama seenaa jalaa bahuudhaaf hin teessan. Itti gaafatama seenaa jalaa bahuudhaaf hin teessan. Hayyoonni keenya wal jalaa bubu'uun qabdan. Yeroo mataa wali qabattan. Yeroo mataa wali qabattan. Yeroo wal dhageessanii wal jala deemuu qabdan. Yeroon Oromoodhaaf barbaachiftan yeroo ammaan tanaa kanaa ol yeroo takkilee hin jirtu. Kana wal dhaamman. Quuramni duraanii duturuus wal dorgommiin akka namatti eegoon qabaannus keessa gaddeeffannee Oromummaadhaaf ummata keenya ka xiqqaachaadhaa jiru kana jecha eegoo teenya if keessa qabannee yeroon ummata keenyaaf dhaabbannu am. Walibboonuun anaatu sirra wayyaa anaa kaan caala anka akkasiitiin it's not going to work. Isinis hin gargaartu kaanis hin gargaartu Oromoos hin gargaartu. Cabinsa Oromootiif itti gaafatamoon isin tahuudhaaf deema. Kanaafuu obboleeyyan walis siqaa wal dhagayaa wajjiin haasawaa mataa walitti qabadhaa wajjiin deemaa yeroon yeroo wal gaannuu miti. Yeroo wal gaannuu miti. Kana biraatiin ulamaa'in teenya ulamaa'in Oromoodhaa warreen ala ka jirtan warra biyya dawwalaatti hima dhaamsa kanaafuudha. Ulamaa'in teenya sheekotiin teenya warreen ala kana jirtan silkii waliin qabdanii dawwalaatii warra biyyattii simaadhaa gayaadhaan. Qabsoo ummanni muslimaa mirga isaa argachuudhaaf godhe keessatti Jawaar Mohaammed qooda leencaa qaba. Qooda leencaa qaba. Qabsoo ummanni muslimaa mirga fi argachuudhaaf Itoophiyaa keessa godhe keessatti Jawaar qooda leencaa qaba. Kan akka gaarii beektan. Arra biyya keessa ulamaa'in teenya gurguddoon cal jettee taa'aa jirti. Haqa isinirraa qaba, dhuga isinirraa qaba, guyya isin biraa qaba, callisuun qabdan. Bilbilaatti hima. Wanni dhufaa ajjeechaadhaa fi du'a. Namni waan itti hime waan itti amaneef haa du'u. Namni waan itti amaneef haa hidhamu. Arra eega Jawaar hidhame torbaan lama ulamaa'in teenya biyya keessaa as baatee akka ulamaa'ii muslima Oromootti illee as banii ibsan baafne obboleen kiyya. Waan kana dubbachuun barbaanne duraan. Haasawuun barbaanne. Garuu haqa Jawaar isin biraa qabu waan hin beekuun dubbadha. Dhugaa Jawaar isin biraa qabu waan hin beekuuf hin dubbadha. Eegaan ture gammaan tanaa ulamaa'in teenya Ahmadiin Jabalirraa eegale Raayyaa Abbaa Maccaa Kaamil Shamsuudha wallaahi gurbaan kun haqa isin biraa qaba. Haqa dhugaa isin biraa qaba. Isinii wajjin qabsaa'e. Isinii wajjin dadhabe. Ammaas isiniin ulee hamtu taataniif. Ulee hamtu hanga nafxanyaan ala kanaa Jawaariitu isin jaarettee ulee murtuufitti isiniitu ulee mureef. Arra as baatanii isin obboleessa keessan ka hidhame kana gamtaadhaan ibsamaan baasina. Ibsamaan baasina. Maa so'attan? Namni amantiidhaa hogganni amantii hayyuun amantiin so'atu maaliif sodaattanii calliftan hidhamo? Gaafa Ahmadiin Jabal man hidhaa jiru ala kanaa waan nu taa turre waan Jawaar taa'aadhaa ture hangam takka akka arrabsamaa ture nuutu beeka. Nuutu beeka. Arra silaa lafaa kaatanii muslima Itoophiyaadhaa jaartanii dhuga dhabne ilma dhugaa dhabne ilma nuu dhaabbate ilma nuu falme ilma nuu wajjin qabsaa dhabne lafaa haa jettanii isii sagalee qabdanii warri silaa lafaa kaasuu qabu Ahmadiin Jabal Raayyaa Abbaa Maccaa Kaamil Shamsuudha silaa isin yoo dhugaan Oromoo taatan warri silaa falmuuf qabu isin. Ulamaa'in naannoo Amaaraa amantii dhiiftee poolitikaa keessa galtee Oromoo arrabsaa jirti naftanyaa wajjin.
أوان كان رجع دبتشو داف دبينتون نخيسة جبوتات خيسة نتويت دبتشو في اللي ما أنتلت أما اللي ندبن أكان دبتشو أوت ندبن علماء تاني علماء أورمو ده مي ورينا على خناجر ورينا على خنا على أونجل ومتاوجين على جيران ومتاوجين فالمتشارع جيران فيادا قرو مرتيسان والربياسان مي وسكي قواتن دولا ده قاني ده بيان همان همبو قالين هم توني باتي جترموني الرا همينيا الرا خنيس دبرو دافتا غربا خلي ولي مرمتني هجي ولي ديتني ننغنو سنغنين ولي غرنغل ولي جتن الرانتن اسا هدا خيسا حالخم كيس جرا ركو اكم كيس جرا اسون بين اس ولدين علماء اورمودا اكمتي جيتشتو كود دنيف خوني هدو نمر فجيس هدو واحد دو راف سنيجن اسن شيكو تقفامتي هوغن هواساتي اكا هوغن هواساتي وان اسن لالو فين اسني في ماداجر هوغن ور امنتي تن هردفوت وركا امدي جبل وركا رايا هون اكا هوغن تفدو تسلاجر وركا شيء امين ابرودا اكا هوغنتي باي ديفولت اسن هوغنوتا حواس خناتي حواس دغون نما هوند على اسن دغه اسن جلديم حواسني موتوما على اسن دغه دوبا دغا ربلين جالت دغا ربلين اركو دغا نمنلين اسن رتي بيخو خنا اسباتني قربان كن حق عمله هدمه نوتي مقا علماء اورموداتين هدا ساتنا الراقوفن قمنو دور دابنا هاغنو ديفموي ما دبدنيف قالي غافه سيدا ترتن على خنا رفان ترنت واي خيسن انغا بينوتي بريسات تر هاغا بينوتي سنيف ايادات تر هاغا بينوتي هاغا دندنيوتي سغلي سني تاتر اسنغرو ارا afaan qabatanii jechuudha. Afaan qabatan. Jireenyuma xiqqaa kanaaf jettanii jireenyuma arrarraa deemnaa borurraa deemnaa hin beekne kanaaf afaan qabatan Ahmadiin Jabal. Kuni ያስተዛዝባል። ይሄ በጣም ያስተዛዝባል። አካ አብዲው ለራ ደቡ ነው ወደ ሁን አካ ፉልዱለ ወጅን ዳበነ አካ ወል ሸክኑ ነው ወደ ከናፉ ኦብለየን ከይ ዑለማን ተየ ተብየላ ይርት تفيديو تلاقي فتن بالبلاد أو بلين كني خنا ونن مدرو ودن تربار لمن كان جور ما متهد أمي هدا تاء إسان تلسون دوغور قدار دولاد آتي يابوك أني خسير تاني سلا أصول الإسلام فكاتو مي إبسمو جتشا أفوريشين لنتا تباس هذا قرباخن حقات دربة مي نوتي هوغنا حواس خناتي دبيتنا دور دابنا جاتي بسواسا akasi yeroo gaarii qabaadhaadha arra wala emotional tin dubbadhe dubbi ulamaay tana samuna nyaatte emotional tin dubbadhe tana dhiifama takka jaa tamaratu abi ganaan irraa soota hin dubbanne akkasi tun odeessuma galgala xiqqoo wal bobboorseetu waan dhageenye waan dhagaa walii himuudhaafi nabiraan masa'aan saa hirriibaa gujjirti yeroo gaarii qabaadhaadha boruu deddeebinaa ummata keenya kabiyyaa rakkachaadhaa jiru rabbii wajjaa jiraatu rabbii naa gargaaru fayyaa ta'a